kakuu moofaa keessaa mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee dubbiseen akkasuma boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irra isa jiru dubbiseen ergaa Waaqayyoo na keessa kaa'e isiniif qooda. Akkas jedha raajiin Eeliyaas jedhamu tokko biyya Gili'aad keessaa iddoo Tishbee jedhamu keessa jiraata ture jedha. Inni Ahaab mootichaan dhugaa Waaqayyo gooftaa Israa'el isaan hojjedhuu fi amma ni guyyaa isaa himutti waggoota dhufan kana keessa fixeensi lafarratti hin argamu yookiis bokkaan hin roobuu jedhe. Eeliyaastu jedha dhugaa Waaqayyo gooftaa Israa'el hojjedhuu fi eeggata. Yommuu dubbii Waaqayyo gara Eeliyaas dhufe iddoo kanaa ka'iitii gara biyya ba'a biiftuutti achi adeemitii laga Keeriit isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru keessa dhokadhu. Lagicha keessa bishaaniin dhugdaa achitti nyaata akkasii fidaniif qurruu siif abboomeera jedhe. Eeliyaas akkuma Waaqayyo isaa abboometti gara laga Keeriit isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru sanaa dhaqee achin taa'ee jedha. Qurruun immoo ganamaa fi galgala buddeenii fi foon in fiduuf bishaanis lagicha keessaa in dhuga ture. Boqonnaa 19 lakkoofsa 9. Tulluu sanarra yommuu ga'ee holqa dhagaa tokko keessa lixee achi keessa in bulee kunoo dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee yaa Eeliyaas asii maal hojjettaa jedhee isa hin gaafate. Inni immoo deebisee sabni Israa'el kakuu siif galan dhiisanii iddoo aarsaa kee diiganii raajota kees billaadhaan waan fixaniif si Waaqayyo gooftaa maccaatiif baay'ee nani naafan ture. Si Waaqayyo gooftaa maccaadhaaf nani naafan ture. Raajota kee keessaa anuma duwwaatu hafe. Anuma iyyummaa ajjeesuu hin barbaadu. Waaqayyo immoo ani achiin nan darbaatii holqicha keessaa ba'i rokkee tullichaa irra fuula koo dura dhaabadhu jedhe. Yommus qilleensi humna qabeessi jamaan tulloota tatarsaasaa kattaawwan dadayyaasaa Waaqayyo dura hin darbe. Waaqayyo garuu isa keessan turre. Qilleensicha booddee immoo socho'a lafaatu ta'e. Waaqayyo garuu socho'a lafaa sana keessan turre. Socho'icha lafaa booddee immoo ibiddatu dhufe. Waaqayyo garuu ibidda keessa hin turre. Ibiddicha booddee immoo wanta akka sagalee hasaasaatu dhaga'ama. Eeliyaas yeroo kana dhageetti wayyaa isaa fuulatti haguuggatee gadi ba'ee balbala holqichaa dura hin dhaabate. Kunoo sagalee yaa Eeliyaas asii maal hojjetta jedhuun dhaga'e. Inni immoo deebisee sabni Israa'el kakuu siif galan dhiisanii iddoo aarsaa kee diiganii raajota kees billaadhaan waan fixaniif si Waaqayyo gooftaa maccaatiif baay'ee nani naafan ture. Raajota kee keessaa ana duwwaatu hafee anumayyuu immoo ajjeesuu hin barbaadu jedhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa bal'aadha. Akka itti fuftanii dubbisuu dandeessu. Kutaa kana keessatti waa'ee Eeliyaas ilaalla. Eeliyaas irraa Hafuurri Qulqulluun waan nu barsiisu jira. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbadha. Hinaaffaa gaarii qabaadhu waan jedhu irrattan dubbadha. Hinaaffaa gaarii dhaloota qaban. Waaqayyo akkamitti ittiin hojjeta. Dhaloonni hinaaffaa gaarii qaban jiru bara kana. Yoo jiraatanoo maal hojjechaa jiru. Dhaloonni hinaaffaa hadhaa qabanis jiru. Isaanoo maal hojjechaa jiru. Kanaaf kutaan kun seenaa bal'aa qaba. Waa'een Eeliyaas raajichaa boqonnaa 17 irraa kaasee jira jechuudha. Eenyurraa akka dhalate bari dhaloota isaa iddoo kam akka ta'e badaan kaa'u. Garuu raajii akka ta'e macaafni qulqulluun nutti hima. Eeliyaas raajii Waaqayyo isa waame. Waaqayyo irraa nama waamicha argatee gara Waaqayyoo dhufe. Kanaaf Eeliyaas Waaqayyoo fi saba Waaqayyo akka tajaajiluuf nama waamame. Saba Waaqaa tajaajila, Waaqayyoon tajaajila. Raajiin kun raajii Waaqayyoon filatame. Raajii Waaqayyo baay'ee dhimma itti ba'u. Raajii Waaqayyo raba isaa dibe. Raajii waa kadhate dafee kadhannaa isaa dhaga'amu. Kanaaf Eeliyaas jechuun hiikumti maqaa isaayyuu Waaqayyoon koo Waaqayyoodha jechuudha. Meesiruu akkas jedha Waaqayyoon koo Waaqayyoodha jedhame. Jedhi beerra deebii Waaqni koo Waaqayyoodha jedhame.
Eeliyaan nama biyya Giiliyaad qomoo Israa'el keessa kutaa jedhamu keessatti nama dhalatedha. Kanaaf amanamummaadhaan nama Waaqayyoon tajaajiluudha bahe. Tajaajilaa baay'ee amanamaa. Tajaajilaa of tuulummaan keessa miti. Tajaajilaa afaan keessaa miti. Tajaajilaa buddeenii raaju miti. Tajaajilaa maqaadhaaf deemu miti. Tajaajilaa Waaqayyoon ulfeessu. Tajaajilaa inaaffaa gaarii qabu. Keessumaa inaaffaa isaa immoo inaaffaa Waaqayyootiif. Waa'ee mana Waaqayyoo, waa'ee iddoo aarsaa sakanaa binaafa Eeliyaas. Kanaaf nama inaaffaa gaarii qabudha. Kanaaf ergamni isaa jireenyi namootaa fi hojii fi amalli namootaa badaa waan dhufeef namoonni gara Waaqayyootti akka deebi'aniif nama tajaajilaa akka kana tajaajilaa ture. Amalli namaa badaa dhufeera, yaadi namaa badaa dhufeera, jireenyi namaa badaa dhufeera. Kanaaf namoonni gara Waaqayyootti akka deebi'aniif nama dibamee ka'e, nama beekamtii wayii argachuudhaaf ka'e miti. Namni kun dhaloota gara Waaqayyootti deebisuudhaaf nama mudhii isaa hidhatee ka'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa tajaajila isaatiin immoo wanti mormaa tureera. Nama Eeliyaas jedhamu kanaan yeroo inni tajaajila eegalu kana keessa dubartii Elzaabeel jedhamtu baay'ee sarakkisaa turte. Afura ejjaa qabdi. Afura ejjaatu jireenya ishirra buleera. Raajota sobaa walitti qabatteetu raajota Ba'aal, raajota Asheeraa kan jedhaman jiru bara sana. Bara Eeliyaas tajaajilaa ture. Raajonni dhugaan jiru, raajonni sobaa jiru. Raajota dhugaa caalaa raajota sobaatu waltajjii qabu. Amma mana beeka mangisti mana mootiin iddoo olaanaa kan qaban raajota sobaa. Kanaaf Elzaabeel raajota sobaa kana walitti qabdee raachisiisaa oolti. Mana Ahaab mootii Ahaab jedhamu keessatti maaddii guddaatu isaanii qophaa'a. Kanaaf dubartii mootii hooggantu Elzaabeel tajaajila isaa baay'ee mormiti. Ergama isaa baay'ee mormiti. Sagalee Waaqayyoo karaa isaa fidu baay'ee mormiti. Kanarraa kan ka'e baay'ee taatti. Inni garuu deemsa isaa kaattoo isaa fuulduratti geggeessa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa rakkoo gurguddaa tajaajila isaa keessatti isa mudataa ture. Gabaabsee isinitti himuu barbaada. Waa'ee Eeliyaas keessaa ba'uun barbaada. Inni guddaan inaaffaa gaarii qabna waan jedhu irratti xiyyeeffachuu barbaada waan ta'eef. Kanaaf rakkoo isa mudate tajaajila isaa keessatti otoo namootatti lallabu, otoo dhugaa ba'u, otoo dhalootatti raaju sabni Israa'el kakuu cabsan. Kakuu Waaqayyo isaanii gale sana hin dhiisanii. Rakkoo tajaajila isaa keessatti isa qunname keessa Waaqayyo sabaaf waadaa gurguddaa gala. Sabni garuu iddoo waan Waaqayyo waadaa isaa gale jiru. Har'as bara keenya Waaqayyo nutti dubbachuun dhiin, nu raajamuun dhiin, lafa kakuu keenyaa garuu baay'een keenya hin jiru. Kanaaf tajaajila inni kennaa ture keessatti baay'ee sabni sun isa rakkisaa turan. Rakkoo guddaa yeroo sana kakuu Waaqayyo isaaniif gale dhiisanii iddoo aarsaa diigan. Ilaala. Iddoo Waaqayyotti ulfaatu diigan. Mana Waaqayyoo xuraa'ummaan guutan. Waaqeffannaan badaa deeme. Dubbiin Waaqayyoo namaaf dubbifamu badaa dhufe. Iddoon aarsaa diigamaa dhufe. Sanarraa kan ka'e baay'ee aaraa dhufe namni kun. Baay'ee keessi isaa hinaaf. Akkamitti iddoon aarsaa badedha. Akkamitti otoo waaqni waaqa ta'ee jiru waaqni Ba'aal waaqa ta'ee waaqeffamu. Akkamitti raajonni sobaa kun biyya kana filatti raajonni dhugaa baay'een du'aa jiru. Elzaabeel qalaa jirti. Elzaabeel karaa tambisaa jirti. Maalinni yaa Waaqayyo nama inaaffaa gaariidhaan ka'aa jiru. Kadhannaa sirriillee kadhachuu kan dandeessan gaafa inaaffaa gaarii guutamtan. Amma galgala kana nana mana namoota baay'eetu inaaffaa gaariin guutamee ba'a. Bara si haftee keessatti ibiddaan tajaajilta. Namni duukaa jiru waan ameera. Waa'ee inaaffaa kanatti dhufa. Kanaaf raajotaa fi taa'iltoota baay'ee billaadhaan yeroo dhuman argee garaansa baay'ee dhumate. Namni iddoo aarsaarraa gaafa badaa deemu. Namoonni wangeela dhugaa lallaban gaafa biyya keessa dhachaa deeman, gaafa qalaman, gaafa bineensaan nyaataman, gaafa dhiigni isaanii sareedhu, gaafa argu baay'een akkamitti ta'an, akkamitti ta'e yaa Waaqayyo biyya kan jirtu ati moo maali yaa Waaqayyo nun dibne moo nun waamne moo nama jedhee nama akkanatti naafaa qabu. Kanaaf namni kun akkuma warra kaanillee
du'aaf nama waamamaa ture, nama barbaadamaa ture. Ilaa hinaaffaa waan qabuuf, hojii Waaqayyo hojjechuuf hinaaffaa waan qabuuf warra kaan finneerra Eeliyaas namittiin jedhamtu takkittiin waaqate ishiyyuu hin ajjeefne jedhanii barbaada. Akka ajjeesuudhaaf isa barbaade sirriitti bareechee beeka Eeliyaas. Waa tokko sitti du'aaf otoo si barbaadanii ulfina wayitti baata barana yeroo du'atti. Haleluuyaa. Kanaaf egaa akka isa ajjeesuu barbaadanii leenseera Waaqayyo. Na ajjeesuu barbaadu. Maal hojjetan dura kanaan na hinaafaye. Maaltu si hinaafsise? Maal qaammaan kee wadhuban hin jennu? Maal uffatan uffatu? Maal mana kanaatti gala? Maaliif biyya kanaa ta'an jenne? Hinaaffaan garaa koo keessa jiru iddoo naasaatti hiikame dhugaatu badaa deeme raajota iddoo gadhiisaa jira. Kanaaf hinaaffaan na qabe jedhe ergaan sii qaba. Warri hinaaffaa qabdan Waaqayyo si wajjin waa kana godha. Ameen. Dhaloota hinaaffaa gaarii qaban warra akkasii jalatti fayyadamuu barbaada Waaqayyo. Hinaaffaa gaarii qabdu taanaan mana Waaqaa keessa yeroo jirtu waa'ee mana Waaqaa ijaaruuf hinaaffaa qabdu taanaan tajaajilaaf hinaaffaa gaarii qabdu taanaan dhuguma sitti hima bara wayii deemtee galta. Bara wayii waggaa 5 waggaa 10 wayii ji'a wayii nama laaltee waaqessitee galta. Hinaaffaa wayii si keessa jira taanaan yeroo biyyi galiyyuu as baatee lallabda. Haleluuyaa. Dhugaa sitti hima warri hinaaffaadhaan kadhatan kana booda ni milkooftu. Warri hinaaffaadhaan kana booda kadhatan Waaqayyo dibata addaa kenna. Warri na ilaallata jettu duwwaan ameen ameen ameen. Kanaaf egaa hinaaffaa gaarii keessa isaa bule. Jireenya namootaa, uffata namootaa, dhaabbii namootaa, hojii namootaa laalee miti kan hin hinaafu. Mana aarsaa keetu diigame. Xuraa'ummaa baay'ate. Iddoo aarsaa diigame. Kanaaf nan gubadhite. Sanarraa kan kee boqonnaa 17 irratti gooftaa Yesuus Waaqayyo dhuguma oona waamte. Dhuguma yoona diddede. Akka warri Waaqa ormaa kun raajonni sobduu kun amma akka rakkattuu fedhe ulfina keessa arganitti inaafeeredhe hin jilbeeffate Waaqayyo jedhe samii kana cufeedhe fixeensi lafarratti hin argamin jedhe waggaa 3 walakkaa ol samii cufee bade harkee ol kaas warri hinaaffaa gaarii qabdan warra siriinan hojii koo jalqaban warri ergaan kunneen ilaalata jettoo ameen. Nama si jalaatti garagali hinaaffaa gaarii qabaadhu jedhaale. Warri hinaaffaa gaarii hin qabaanne sirna dhaggeeffadha. Ergaa isinii dhufee isinitti warri hinaaffaa dhaa qabaattan guddachuu namaa, darbuu namaa, milkaa'uu namaa, eebbifamuu namaa warri hinaaftan barri keessa lachuun gadi dhumaa deemtu, du'aa deemtu, salphachaa deemtu. Warri garuu waan gaariin gaafa namaa ta'u gammadaa deemtan gaafa hojii Waaqa hojjetamu gammaddan gaafa manni Waaqaa diigamu nu aartan isinitti ergaan qaba isiniifis isin barana balballi wayii isinii banamti. Haleluuyaa. Waaqayyo dhaloota akka Eeliyaas barbaada. Dhaloota mana saafinaaf. Too Waaqayyo dura akkamitti 666 irratti moo? Too Waaqayyo dura akkamitti manni Waaqaa bada? Waaqayyo ejjituu irratti na dhibuu qaba. Hattuu irratti na dhibuu qaba. Sirriitti na ija koo banuu qaba. Warri jettan barana Waaqayyo hin jalqabata. Meeyyiti ameen. Waliin dhooftu irratti isin dhiba Yesuus. Dhukkuba irratti isin dhiba Yesuus. Dingishaa wayii fuudhee sitti laata Waaqa. Kana booda wal manneen ta'e ni jedhe Eeliyaas. Hamma yoomitti raajonni sobaa iddoo argatti. Hamma yoomitti beekamtii argatu. Hamma yoomitti warri dhugaa dubbatan iddoo dhabu. Warri dhugaa dubbatan akkamitti qalamu. Yaa Waaqayyo na wajjin jiraatte samiitu nafamuu qaba. Mootaan biyya irraa baduu qaba. Jedheetu waggaatti gale. Barana sirii man kadhadha. Uumama irratti amma midhaafii hojjettu. Qilleensa irratti amma midhaafii hojjettu. Hinaaffaa gaarii qabdatana wanni dhiyeessitas. Biyya maaltu galcha? Ollaa maaltu galcha? Abbaa faana kee maaltu galcha? Jaarsa waldaa maaltu galcha? Waaqayyo bira jireessi kaasa. Hinaaffaa gaarii qabdee si qabatte. Waaqayyo harka si qabu jalqaba. Haleluuyaa. Warra lallabuuf hinaaffaa gaarii qaban. Hojjechuuf hinaaffaa gaarii qaban. Haleluuyaa. Faarfachuudhaaf hinaaffaa gaarii qaban. Mana Waaqaa ijaaruudhaaf hinaaffaa gaarii qaban. Waaqayyo galgala kana bilisirratti godha. Ameen jedhe sanii godha. Ilaa gaafa Waaqayyo Gabri'eelitti dubbatu. Gabri'eel dhufee Zakkaariyaas bira akkas jedhe. Yaa Zakkaariyaas gammadi. Mucaa argatta jedheen. Inni garuu amanuu hin dandeenye. Garuu waa tokko jedheen. Hafuura Eeliyaas irra turetu mucaa sii kennamu kana argata. Sii kan kadhadha.
gara dinqii namoota gaaffaa gaarii qabdu raaba saatiimaa teetee kee bireedii alamu dhugaa waaqayyo garaa toonna dubata waan baay'een dubbadhu harka kee ol kaasi dibatuma du'aa kaasu sirraa ka'a dibata jaama galu sirraa ka'a dibata jalloota salphisu waaqayyo sirraa ka'a maali waan bara Eeliyaas irra jira manni waaqayyo tolaansaa waaqayyo tooni mati jirubbata diigamuu qabu hattuu waldaatti qixxaa'e ejjituu waldaatti qixxaafte waaqayyo barana dhibeesii kaasa fakkeessituu wajjin hin beektu sii bayya reeyyaatinaan dhibama gudiba waaqas haleluuya akka jedhe kanaafu yoo dhuguma waanni baal waaqa ta'e yaa waaqeffatu yoo dhuguma immoo waanni nani waaqessu waaqa ta'e yaa waaqeffatu kanaa badda bahuu qabna raajota warra sobaa kana warra asheeraa kana warra ba'an kana walitti naa qabaafaa jechaa ture qoraan baqaqsaa baqa falaqaati oolaa tuntuloo wayii fidaati qalaati achirra rabarraba ibiddatti hin qabsiisina bishaanicha immoo boollichatti immoo bishaan guutaa saambooda waaqa kadhannaa jedhe yoo dhuguma waanni nu galannu kun ibiddaan mul'ate isa waaqa waanni ibiddaan hin mul'anne taanan inni waaqa miti kanaaf ibidda fiduu qaba waanni keessa ofii waanni keenya jedhe nama murteeffateedha namni kun Eeliyaas hin murteeffatte taanan barana dhugaa siddima biyya wanni kasaratti dhuufattaati nama waanni sii mul'atu hin beeku ameenyetta inaanfaa gaariidhaan kaanan waaqayyo si duukaa kaa merka tolkaasi waanni koo waaqaa jedhime yoo barbaade ibidda buusu yoo barbaade du'aa kaasu yoo barbaade namti qulleessu yoo barbaade warra beekne jedhan warra dargile jedhan warra baranne jedhan sammuu keessaa fuudhee akka namuu kadhanaasar waggaa torba marga nyaachisuu danda'a kanaan warra beekne jedhan akka beekumsa isaaniitiin of hin tuulle waaqayyo akkas godhee agarsiise barana warra hinaaffaadhaan ka'an wajjinan kaanaan jedha Yesuus si wajjin kaa'amee jetta maala guddadheetuma nama tajaajiluu barbaada sooromeen nama daara baasuu barbaada yoon dibame waaqayyo dhukkubsataa biran darbu hiyyeessa biran darbu na dibi jettanii warri hinaaffaa gaariidhaan kadhattan waaqayyo sin diba malee waaqayyo eessa nanachi dhaqee kwaarii diiga waldaa diiga nama walitti naqa eessa nanachi dhaqee isaan gidduutti dhaqee jaliloo jedha warra jala waaqni duulee tabaa keessaa galcha warra of kennan garuu filatti baasa Eeliyaas hinaaffaa qaba garaasaa raabaa caalaa baadiyyaa mana waaqaa gaafa dhuftu sin hinaafsisu taanaan of shakka dhugaa waaqayyo hinaafime buddeenuma nyaattee darbita uffatteetuma baqa mee maal akka si ta'u barbaada biyya lafaa irratti amma waan si barbaadu hundumtu birriidhatti barbaadu uffannatti barbaadu gamoodhatti barbaadu hundumtu hiriireetoo si dhufe kan maati hina warri hinaaffaa waliin qaba tajaajileetuma diina garaa gumuun barbaada tajaajileetuma waan dinqii sana lattee jedhu barbaada waanni waaqa ta'uu sana irraa mul'atu barbaada warri jettan waaqayyo barana si namaa sirraa dhimma qaba waaqa hinaaffaa gaarii qabaachuudhaaf isas waame beeki inni si waame loltuu janna godhee si kaasa gamoonoo si godhe sodaattuu si godhe haleluuya hafuurri waaqayyo jajjabeessa si godha kottaa kan kadhanna amma waaqa keenyan kadhanna walitti qabaman labsi waaqayyo immoo waan inni nyaatu waan inni dhugu akka hin yaalchofne waa gaafa hinaaffaa gaarii qabaatte waaqayyo waa'ee uffataa waa'ee nyaata waa'ee dhugaata akkas hin dhiphatanii godhu ajajuma sinii baasa akka ledee waaqayyo pirezidaantii wayii sii kaaseera muummicha ministeeraa wayii dhufee fooniin sii laata biyya biraarraa sii kaasee hin jedhu hallaattii sii kaasee deewwan ganamaaf galgala foon baattee dhuftu yoo dhoobatti immoo walquma keessaa bishaan dhugde keessa samiinaa johomattee si dhiltaa cufeera sanarraa kan ta'e holqa keessa jedhamuudhaa sababa bishaanichi googuchattuma tureet gara mana haadha hiyyeessaa tokkotti dhaqi ishii si abboomeera jedhu gaafa hinaaffaa gaariidhaan taate waaqayyo sooressa miti hiyyeessa iyyuu si abboome warra qabdumaa miti warra qablee si abboome amee jedhi siif abbooma ani waan kun laagaa Eeliyaas oyi si abboome ani battii wayi siif abboome maal akka gootu akka nyaata sii laattu gaafa wanni si duukaa jedhe gaafa wanni si wajjin jiraatu namaat hin beekne dhufee nyaata sii laata namaat hin beekne dhufee furtuu sitti kenna barana hinaaffaadhaan kaata taane biyyatti milkaa'uu dadhabjetta si milkaa'e
Gaafa wallaa kana eegallu inaafaan dhugaas. Dhugaan gooftaa isinitti inaafa. Birrii miti. Maqaa itti argachuun beekamuu mul'achuu miti. Dhugaa waaqa isinitti dhugaa gooftaa. Ganaa waaqayyo namoota baay'ee miila keessan tokkosa. Hindi antuun fagaatu. Mee haleluuyaa dhibee. Siifaa ta'u amee. Ana cimma garee inaafa gaarii qaban. Lolee sagatti inaaf inaafa inni ba'u inaafe. Gaafa waan ittiin hojjetu inaafe. Inaafin malee gammadiin malee namoonni baay'een amma gaafa abaluun tajaajiltutti naaf. Gaafa inaan lallabutti naaf. Gaafa abaluun guddatutti naaf. Warra akkasiin guddassansi. Gaafa garuu abaluu baatee gaafattan. Abaluun kuttete gaafadan. Gaafa gosh baga ta'eef nani naafan turayyuu. Namni kun iddoon kun hin maluuf. Miqoo kan iddoon kun hin maluuf. Warri jettanii namaa hinaaftan. Waaqayyo immoo karaa biraa kan kee hojjeta. Raabaa caalaa baadiyaa. Isa si waame beeki. Isatti waamamnes beeki. Inaaffaa gaariin gaafa sana si keessatti uumama. Kanaaf waaqayyoon kadhadhu. Namni inaaffaa gaarii qabaachuu kan danda'u gaafa kadhatu. Bakka gubataa dhageessi Eeliyaas. Yaa waaqayyo ati waaqa miti jilbeeffatee gooftaa isaatti iyyuu jalqaba. Samiin manaa cufi waan biraa hin jedhu. Samiin qilleensi munaa cufamu. Raajonni sobdunoo goota taate haa dhuftee gadhiistu. Waggaa sadiif cufee fudhatee jalaa bade kulfi. Aseem Eeliyaas iyyuu achideem Eeliyaas iyyuu eessanan waaqayyo dhufse gaafa waan si dhufse otuma mana keessa jirtu homtuu sin argu. Gaafa waan si mul'ise garuu manuma dhokataa keessa teessa addunyaatti mul'ata. Barana raabaa diyaaloorra diina keenya duwwaa qoruuftee dhokatta. Raabaa taalaadha. Warantu ila harka keenya sirriitti ni bada. Bujaarratti, reemeerratti, hanqaarratti, afuranii bajaajaa. Wari jirsanii mul'ata arganii hojii isaa jalaa cufan, hojii isaa jalaa diigan. Baay'ee kana keessa waaqayyo nama diigu qaba. Dursitee argita dursitee diiga. Dursitee argita dursitee cufta. Waaqayyo nama akkasii nuu diigeessa. Qollatee jalaa balee dhufa. Cufee afuree qaqqabatan. Ay barana roon omtuu jira. Ay dhagaa bu'aa hedee waan omtuu. Cuftee baddee hantee namitti. Namitti suleessa olka jirti biyyi kuman qabu. Maal nyaatoo banaa dhiyyeessanii waa nyaatanii. Waaqayyo ajaja baaseefi. Haleluuyaa. Biyyi waan fuudhu dhabu gaafa inni gola ol qaxxiisee foon nyaata. Yemmigalmii oo miraakilii ilaala. Qurruuni ofii gaatti malee namaa laattee hin beektu. Gaafa inaaffaa gaarii keessa seentu. Warra of jaalatantu dhufee garaasii baname lapheen isaanii qabee dhufee si tajaajila. Barana karaatti beektu miti karaatti beekne si tajaajila Yesuus. Meeqa keenaas waan inni tajaajila inni. Maal jiraatti maal nyaatti maal uffatti eessa galti eessa gala hamma jedhanitti dinqii sirratti haa ta'u. Ameen jedhi sirratti haa ta'u. Waaqayyoon kadhatee. Waggaa sadii booda gaafa waaqayyo ulma isitti mul'adha. Yeroo raajota ba'an fixellee Elzaabeel itti geessaa turte ejjititti itti geesse. Har'a namoota dibataa baay'ee hafuurri kun lollo. Elzaabeel du'e malee hafuurri Elzaabeel hin duune. Mal'aama mul'ata Yohaannis keessa hin jiru. Waldaa tiyaatiraa keessa dhokattee teesse. Hojjettoota waaqayyo galaamatummaatti ergitee hin barbaachifti lallabsiisti garuu ejja dhiisan harka kee ol kaasa. Bara dhaloonni ejja kanaan qabamee dhume irratti waan irratti sinii babala. Nayyamee! Hin amantu? Namni amantu? Hin amantaa? Hin amantaa? Warra dhoksanii mana waaqaa keessa jiraatan waaqayyo kana booda dinqii sii laata. Yoo hinaaftee kadhatte milikkita kana na agarsiisuu qabda yoo jette waaqayyo akkuma jette sana sii godha. Nama harkaa Eeliyaasitti dibametu Elzaabeel hin ajjeesse. Iyyuu nama jedhama. Sin ajjeesattee itti dhaalatte. Arrallee dhaalatte. Faarfattootatti dhaalatte. Raajotatti dhaalatte. Warra mi'a waaqayyoo ta'anii kana addunyaa kana raasan. Ejjaanan kuffisa. Intilaa ejjaan kuffisu malee hin ta'u. Ila ergaan sii qaba. Keessumaa warri mul'ata tajaajilaa qabdan. Elzaabeel si nyaattu. Daliilaa si nyaattu. Ameen jattu si nyaattu. Ila daliilaan dhiiraa si nyaattu. Daliilaan dubaraa si nyaattu. Warri walii galtuun waan ameen jedhe
Yoora mataanee dhiyaasirra bulee qabaa qoliin dandeessin jette kana. Foollee dhabaa kana baata daakota meeqa fixee sobduu fixee dubartiin itti baqatee deemee dhaawaa kan yoon ajjeese. Amma namatti eessa keessa dhaqee dhaabban kaleessa kadhatee ibidda buusaa ture. Kaleessa kadhatee namoota baay'ee fixaa ture. Garuu gaafa kana sodaatee baqate. Sumaan muka wayii jala rafe. Waaqayyotti dhufe ammas. Eessa dhaquu deemta? Maqaan ga'een ajjeese. Maal as hin jeesa kanaa dhaloota si harkatti dhibama. Hamma ka'ii nyaadhore hin nyaate hin dhuge deebi'ee hafe. Amma dhufe ka'ii nyaadhore gara lafa bagoo deemta. Waa tokko sitti hima. Warri laafaa gaarii qabdan warra kana nyaattaniidha. Ganama lallabamaa ture. Wangeelli warri isin keessa jiru jallinatti waliin galtan. Ejjatti waliin galtu. Sobatti waliin galtu. Waliin makuutti waliin galtu. Ibiddi sirra jiru kun si fuudhee baana. Meeqal malangaa jedha ayyaati. La rabata rabadia bora. Ugawa kaya sini jama. Meraji kalmanga jedha. Inamanta. Sabarati kasakaseenaftu. Warri sirratti waa hojjetan akkaati cabdu akkaati gostu. Akkaati ejjatti gostu. Akkaati sirbatti gostu. Akkaati biyya lafaatti gostu. Warri sirratti hojjetan karaatti nafsu. Hin qabantu. Ugawa kaya sini jama. Namoota fagoo ga'u iddoo guddaa ga'u jedhamanii yaadaman baay'inatu hafuura kanaan dhume. Hinti dhaadatte gurbaa'ee zaabe. Harallee dhaadatte. Intalli malummaa hin dabartu batasan. Yuunivarsiitii keessa dabartu. Hinti dhaada sana keessa darbe. Yaada maalmata malee inni booda kan keenya. Yaada waldaa dhaqa malee ishii booda kan keenyaa dhadhiit duuba deemanii waa tokko sittin. Faashin akkas hin billetti. Bifti namaa akkas hin billetti. Maallaqa akkas hin billetti. Barana inaafa dhugaadhaan si kaasa geessu. Warri inaafa gaarii qaban waan arganiif hin jilbeeffatan. Waan argan duugaa gororaan oolan. Waan argan duugaa kate'anii fiigan. Harka toltaas. Warra jallina duukaa deemtuyyuu jallina irraa deebisu akka Eeliyaas. Barana siin dhaloota Waaqayyo iddootti deebisu. Warra deebuu didan immoo sumatti alangaaraata. Mergiti ameen. Meedama sittiraatti garagalii inaafa gaarii qabaadhu jedhanii. Gaasa waan isiin hojjeta jedhanii. Gaasa waan isii dhagaa jedhanii. Gaasa waan isii dhiba jedhanii. Namni naafa gaarii qabu hojii Waaqayyoof qophaa'aa ta'a. Yaada Waaqayyoof jira. Yaada Waaqa lallabu. Nama lallabu ofiisaan lallabu. Kiristoos hin lallabu. Namni kun iddoo aarsaa Waaqaa badaa jira. Hindi game jedhe maal badaa jira jedhuti. Hindi game. Namni dur iddoo aarsaa baay'ee kabaja baay'ee sodaa. Hundan dhungatanii hundan dubbatanii jedheeru. Dhageessan. Iddoon aarsaa madarakii kana gubbaan isa hin lapheedha. Asirraa dhufu galan lapheen nama baay'ee qoshoshee. Garaan nama baay'ee badee. Sakana miilaan osoo deemne rakkoo yoo qabu badaa. Manni Waaqayyoon guddaan anaaf sini. Iddoon aarsaa Waaqayyoo diigameera. Galateeffataa kana. Mee amma Waaqayyootatti ka'umoo amma Waaqayyoon galateeffatu caala namni walitti sinuun hin deebisu. Galateeffata gammadda. Namni dur otoo maan qabaatee hin gammade inni nilchu. Haa otoo argaa firaashii gaadara rafu Waaqayyoon qomataa gadhiisa. Hin jirtu ateechaanii. Hin argitu ateechaanii. Jaamaa jechaanii jechuudha. Ati beektu jechaanii. Ankoomada gatte jechaanii. Waaqayyoon ceephaa lafaa olee bula. Lafa deemutti hin ceephaa. Iddoon aarsaa namoota baay'ee diigame. Keessi namoota baay'ee kalee kadhatu kaleen isaanii dubbatu. Kaleessa ililchu. Hamma irraa isaa dhufee waa tokko sitti Waaqayyoon beeku. Iddoo aarsaa koonaaf ijaarii jedha Waaqayyo. Irrattan ulfaadhaa irrattan kabajama. Waan diigame sana iddootti naa deebisu. Ani gola kee keessatti ulfina argadhaa jedha Yesuus. Zarraati kabraadiyaas. Wanta hamaarratti tarkaanfii fudhata namni inaaffaa gaarii gaafa godhatu. Wanta hamaa baasa mana isaa keessa. Wanta hamaa baasa biyya isaa keessa. Gaa'ila isaa keessa. Hin baasa waa namaa. Hin namaa waa namaa hammateef irratti du'e akka kanatti dhuffatee galu as keessa ta'a. Hooyaa shaba. Inni nicha asala muhammeen jechuudha. Amma argitu sooftii asala kaawwadhe. Garuu as keessatti. Inni kaan siyaasa asala kaawwatee deema. Inni kaan ammeen. Inni kaan hin faarfata sirba zaleetti. Akka kanatti hojjetu hojii Waaqayyoo nama hojjetu. Yoo isa ammeenya sana gatte malee
tarkaanfii fudhattee nan fayyaddu baqaa si gateera, fechaa si gateera, cubbuu si gateera, biyya lafaa si gateera gaafa jettee gadi baastu waan sitti gammada. Harka kee ol kaasi. Raqi mul'ata keerra taa'ee irra gaadaa keetti gadi ba'a. Ana jedhe ameen. Gadi haaba'u dhiigaalichaan. Waan akkasitti fayyadamu oo barbaadde waan adda addaa baattee deemi. Hafuura qulqulluu biratti homaan qabaate. Gooftaan akka jedhe abboomi jalqaba. Ana waaqa kee biratti waaqa biraaf hin sagadne. Karaa tokko gooftaa, karaa tokko immoo hundina. Mana qaalluu, mana xibaaraa, safara xuraa, safara ammeenyaa, safara sirbaa, safara ejjaa, safara hundi bakka isaa kanaan mana Kiristoos bakka aadaa bitaan seexanaatiin mirga waaqayyooti. Garagar kennaniif hin hojjetu. Warri hinaaffaa gaarii qaban hamaa irratti tarkaanfii fudhatu. Hamoota warra sobaa irraa jedhii dhiiga naabutee faaga dhangalaasisan irratti tarkaanfii fudhatu. Gaafa waan isaa ibiddaan mul'atu raagonni sobduu sun dhagna ishee kukkuttee homaa gochuu hin dandeenye. Iyyaa oola nama isaatii sagalitti ontuu ta'uu dide. Hin iyyoomtuu, of kukkutu omtuu, waaqa baalee seertaa. Baay'ina namaatiif hin argamne waaqayyo gaa. Waan ba'an Eeliyaas itti qoose hin rafee ta'a, hin mugee ta'a, keessummaatti itti dhufe ta'a, itti qoose Eeliyaas. Mee itti bubaa waamame hoomaatti amma qo'a baqaa sin ga'eera of hin dhiiksira kana caalee amma taraan na ga'eera. Waaqni koomma hin mul'ata. Waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa abboota koo har'a saba kana duratti dinqiidhaan mul'atu. Ibiddaan mul'atu gaafa jiru otoo jecha baasaa keessaan lumin ibiddi samiirraa dhufe aarsaa inni qopheesse sana gadi bu'ee simateedha. Barana hin kadhattaa ibiddaan tajaajilta. Hin kadhattaa ibiddaan si geggeessu. Harka tolkaas ibidda budaa gubu, ibidda jawwee gubu, ibidda kaanserii gubu, ibidda HIV gubu. Waaqayyo karaa keeraa fi du'aadha. Gaafa ibiddi gadi bu'u biyyi hunduu iji fataxee ilaali. Safuu jedhe machi Israa'el hunduu adda isaan lafatti gombifame. Safuu isa kana kinoo waaqayyo, isa kana waaqni kan Ba'aal miti, kana Sheeraa miti. Waaqni kinoo waaqa Eeliyaasiidha. Waaqa Eeliyaasii sagada, waaqa Eeliyaasii ulfeessa. Harka ishee ol kaasi maalo waaqa intinaatii yaa waaqessan. Amma jedhanitti waaqayyo karaa kee ulfinaa argatu. Ameen jedhu ulfinaa argatu. Merga teras yaa waaqayyoodha. Narraan ulfinaa argatuudha. Gaafa jilbeeffatee gooftaan gadi mul'atu hunduu jilbeeffatee wayyoo hin hiyyeessu machi Israa'el akka jedhee ol jedhee qaba raajota sobduu sanaa qaba takkitti ishee kan baane hudhee isheen ajjeesu jalqaba lafarra bottotee biitti yaa'ee raajota kana hunda ishee gaafa bixu haleluuyaa amma reefun boqodhe ina manta harka golga sina manta yoo ina manta ta'e barana waaqayyo hamaadhuma irratti si adibu meeqa wajjin hin jiraattu firoonfattee algaa keerra hin jiraatu gaadaa kee keessa hin jiraatu waldaa kee keessa hin jiraatu ila mucaan dubaraa tokko naaftee as keessaa kadhannaan dargaggeessi wayii naafee kadhannaan haati wayii naaftee kadhannaan dhugaa waaqayyo sitti hima waan kalma kee alangaadhaan garafa jawwee hin garafa budaa hin garafa dhongaa hin garafa waaqayyo warra ameen jedhetti dhimma naabe hamaa irratti si dhibe yaa waaqayyo dhaame yoo na dibde jedhame seexanuma irratti na dibeera si haa dibu Yesuus. Gaafa naaf fagaatu si keessa kuutu waaqayyo si dhaga anis waaqa dhageessa waan si dhaga gaafa naaf fagaatu si kuutu namoota akka kee tajaajilamuudha hin dibdu akka jedhe waaqayyo boqonnaa 19 kana keessa fixaan jira. Hallelujah. Hin dibda dheef Eelsaa hin dibda Azaa'eel hin dibda Iyyuudha hin dibda. Hallelujah. Kan Azaa'eel jala darbe Iyyuu ajjeesa, kan Iyyuu jala darbe Eelsaa ajjeesa. Kana booda gaa hamaan jalatti miliqxuun qabdu irratti si dhibeera de Waaqayyo. Ila bara Eeliyaas irra bara kana toomaadha. Waaqayyo hamoota irratti si adibu, dhonqaawota irratti si adibu. Ila ameen jechuu sodaata si adibu. Sialimu, afura zarirati sialimu. Ila sagalee akka jedhu nagaa namoota ijaanaa baantu kaadhaan jedha.
Ora batara di baya. Kanani timbala to kulles. Kanani tinto asa kulles. Wangela duga kallalama. Gara kalinjiranne. Wada kalinjiranne. Bara hakka tali kalinalema. Warina sagari gaman. Yeroni tibu kasu gaera. Sobjota yeroni tigal chugera. Yeroni tadabu gaera. Wakayo warina sagari gaman divisas. Mudikas. Rabataya. Ina bantu. Kanindina abadala darbe. Karaji jala taraji jala darbe. Karaji atbaye jala tusala jala darbe. Barana ofe sibila takke. Jeta sike sabam. Kanna tasi galatu. Amene tasi amen jette. Wakayo godo jalo tasmandi. Mandina huluga wakayo doko sagan. Jawle marat. Maratarat. Afura galata na afur makalo tawalda ke sabasulat. Wakayo barana di besada. Afura kakaba bagi susirata. Afura jama bagi susirata. Afura buda bagi susirata. Wakayo barana ngere na tasis. Marati abora. Hina fagari. Tamaduna fagari. Baba sanawani suwa chinjal kama. Hina warena fawaju wakayo tojjata. Warena fawaju wakamulata. Namatti dinafi. Obuman sirritti. Bakka. Hamma yoomitti maarraatii laafaa mul'ata tokkon arga akka nama xaragduu fudhatee mana isaa keessaa waa qulleessutti namoota xaragduu ibiddaa waaqayyotti laatuun arga. Siniin galle xaragduu ibiddaa kana qabatanii namoonni baay'ee yeroo ta'anii arga. Karaa qulleessuun arga. Mana waaqaa qulleessuun arga. Maatii namaa qulleessuun arga. Maali gooftaan inni barkatti argitu kun xaragduu miti dubbii kooti. Kan qulleessu hamaa kan qulleessu. Kosora kan qulleessu. Haleluuyaa. Kan walitti qabee ibiddaan gubu dubbii koon argata. Warra dubbii koo qabate galatti inaan qulleessu. Yemmi gadlu. Gooftaan Yesuus mataa isaa inaafaa qaba. Guyyaa tokkotuma inni biyya keessa deemee tajaajilu warra nagadanii gurgurantu waldatti namni gurguru. Manni kaleessa manni waaqayyo iddoo laansaa waaqayyo itti kadhatamu itti dhaanni aaru itti waaqayyo galateeffamu itti macaafni qulqulluun dubbifamu mana harreen itti bitamu ta'e mana oolaan itti gurguramu mana simbirroon bullaallaan itti gurguramu mana sangaan itti gurguramu ta'e shaqaxii godhatte gurbaanan gooftaan dhaabatee goof jabaadha maal na dhibee gama deemee tajaajilu hin jenne Yesuus. Hallelujah. Ananaa jaa'ib ol deebi'ee qaccee fo'ate. Hin fo'ate. Maal gochuuf? Hin fo'ate. Gabaan marratti naqayya. Hallelujah. Akka cinnetti ittiin garabee yaasuuf. Isa Ermiyaas keessatti dubbatan. Inaafan mana kee garaa koo na nyaata. Gaafa naafasitti namne hojii koo jettu hojii waaqaa. Gaafa naafasitti namne barnoota jettu nagada jettu inaafa wangeela gaafa sitti namne ganama salchii guyyaa salchii maaliif akkana jedha waldaatti nu galchuu jechuu dandeessa wali sin ilaallalle siin galladhiisi inaafa waaqayyo garaa siyaaseen meeyyame. Hinaafega eenyutu jaanaaba eenyutu mana koonaa qulleessa eenyutu dhugaanaa dubbata eenyutu saateen hattuudhaanaan jedha ishee jitee lejjituu dheereef bilaa'ima jedhee irras waaqayyo nama barbaadaa jira waaqayyo ijuma kee balee si haa dhibu Guggee beeka ceefoote gurba hin moote maa guggee gadariu warra shaqaxii dumbulle kana duwwaa miti sabara gabaattuu jira mana koodere gooftan mana nagadaa duwwaara dabarsitanii gola wambanee gootan mana hattuu gootan mana shiftaa gootan akka waan waaqayyo birra biyya hin jirre manni koo mana hattuu ta'e ergaan sii qaba otoo ani bati jirru manni waaqayyo hin diigama ambalee balabalee atiin tajaajilta atiin waaqessita hinoo waaqayyo xaladuu si tallaadha alangaa koo si tallaa
Israa'eloota manaabaseetu Israa'eloota waraanadhaan dargaggeessi isaa hundi waan karaarratti dhalate warri seenaan beeku akkatti kinciibaa warra hin beeku warra karaarratti dhalate Israa'eloota keessa sirna dhaggeeffadha yaada Waaqayyo baay'ee akka Waaqayyo beekamu kan taasiftu ijoollee karaarratti dhalatte waggaa 40 gidduutti haa ta'u seenaan beekan dhaloonni waldaa keessa seenaan beekne maqaa Waaqayyo balleessu maqaa wangeelaa balleessu dhaloota seenaa beekan ta'a nu bira ga'e wangeelli baduun qabu si bira ga'e raabaadiyaa akka ijoollee iddoo aasaatti hin battu mana waaqaa keessatti hin duutu Waaqayyo sumaan mana isaa balleessu baraka deemsarra jiru otuma deemanii karaarra deemu waan ta'eef aadaa Oromootaa amala Oromootaa argaa deemu dargaggeessi Israa'el hunduu akkatti bobba'e hunduu warra waaqa tolfamaa waaqeffattu akka qabatee fudhatee dhufe eessatti dhufu macca Israa'el bakka waan jirutti qabatee dhufu qabatee tokkottatee dhufu Keenaas kan jedhamu jira wixxaatii wayii hinaaffaa wayii garaa isaa keessa jiru nama baay'ee hinaafuudha dargaggeessi tokko ta'uu wayii tokkottatee gara walga'ii Israa'elootaa dhufu hin argeedha Waaqayyo irra na gargaartaa jedhee eeboo fudhateetu lama saalii wal keessa baasee achumatti ajjeeseedha Waaqayyo akkas jedhe nama naa hinaafu argadheera kanaaf hinaafaan koo amma bobaa jira waan ta'eef erga feelaan namni mucaan jedhamu kun garaa koo qabbaleesse eebbamsan Israa'elitti fidee nan dhaabaa Waaqayyo akka dargaggeessa garaatti hinaaffaa si taa'uun Museen hin laala Iyyaasuun hin laala dargaggeessuma kaase gurbaa charchii keessa dargaggeessuma kaase dhaloonni akka badaniif si dhiba bita dhugaa waaqa isa dhaloota balleessaa jiru irratti si dhiba yeessa Raabataaliyaa arge golgaas Riibaasaatiyaa dhaloota balleessuuf hin dhibamtu arge golgaas isa dhaloota ajjeesaa jiru irratti si dhiba yeessa gadi shiyyaase gurba eenyu isaa gaafatu dibira fudhachuudhaaf dhumarrii dhufanis maal jedhuge dhuga maal jedhan deemasi anani bara waaqaatti garatama deemasi itti laallee gara fuuldura qabeegaa gurba ishii kaan immoo gabatee ishii wali timaatimii ishii wali garbuu ishii xaafii ishii wali gaggaragalchuutti jalqabe barana qodaanaa buntaane mana koo keessaa warra gadi yaasa arga golgaas manni waaqa mana shamataan ta'u mana fakkeessituun ta'u mana ejjaan ta'u Waaqayyo sumaa waa gaggaragalcha arga golgaas mariin afaan gaarii keessa argu barana waan lubbu dibata kana si haalin hafuura Eeliyaasii keenya sii baaqan